Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Oromoo System App. Jirra jirtu hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha arras barumsa haaraa takka isinii qabadhee dhufeetin jira. Barumsi kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Isinitti toleedhee yaadee isinii qabadhee dhufe waan ta'eef barumsa kana waliin ilaallaa. Barumsi kun maali yoo jettan bilbilli keessan yeroo hedduu isin jalaa guutee isin rakkisee memorii bitatta. Yommuu isin memorii bitatta maal isin jalaa ta'a memorii keessa keettaniitu maan itti dhiiftan. Waan memorii irratti waan download godhattan haa ta'u waan namarraa fudhattan haa ta'u hundi isaatu yommuu isin fudhattan qafuma gubbatti bu'aa jechuudha. Garuu memorii keessa jirti jechuudha. Memoriin osoo keessa jirtu qafuma gubbatti bu'aa jechuudha. Isa kanaaf waan furmaata ta'u isinii qabadhee dhufeetin jira irratti sirreeffachuu dandeettanii. Warroonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Channel kana guddisaa waan haaraa akkanaa kan isinii qabadhee dhufa. Waan ta'eef channel kana irratti barumsa hedduu ni argattu. Barumsa teknoolojii wal qabatuu fi video editingii, photo editingii fi applicationoota garagaraa ni argattu isiniin jedha. Amma yeroo keessan isin irraa hin gubu gara barumsaa seenna. Tartiiban isinii kaayee applicationoota hedduu isinii kaayee jira. Tartiiban isinii kaayee tartiiba tokko fara kan isiniif kaayee viidimeettiidha. Viidimeettii kana hedduun keessan ni beeytu. Viidimeettii kanatti waa share gootaniitiin isaan gadi buufattan jechuudha. Yommuu waa gadi buufattan isaan gadi buufattan jechuudha. Mee wanti isin gadi buuftan qafoo gubbatti akka hin buune akka memorii gubbatti isiniif bu'u taasisuudhaaf wanti isin godhuu qabdan maali isinittan agarsiisa. Na waliin tura amma gara bilbila keenyaa deemneetiin isinitti agarsiisa. Duraan dursitanii maal viidimeettii keessan izeentu viidimeettii jechaan isa kana warra hin beekneef warri beeku hedduun isaanii jira. Isa keessa erga seentaniin booda maal gootu gara lamatti isiniif bahaa jechuudha. Tokko gara gaditti isiniif bahaa, mallattoon isaa bakka lamatti isiniif bahaa. Asiin seenuu ni dandeessu, barbaadan ammoo jala kanaan seenuu ni dandeessu. Kam isinitti toleen seenuu dandeessu. Bakki isinitti toleen ni seentu. Sanaan booda eessa deeytanii gubbaa olii kana mallattoon tuqaa sadii ni jirti. Isii gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda maal gootanii siitingii ta'ettu ni jirti. Mallattoon siitingii bakka kana ni jirti isinitti mul'ata jedhee yaada. Mallattoo siitingii kana yommuu isin cuqaaftan eessin fida siitingii keessa. Akkuma siitingii keessa seentanii tokkoffaa irratti kan isiniif dhufu download siiting kan jedhu kana ni argitanii isa keessa kallattii maan seentan. Yommuu isin keessa seentan akkatti isiniif fidaa jechuudha. Yommuu inni akkatti isiniif fidu maal gootanii bakka lamatti akkatti isiniif baasaa jechuudha. Amma qafurratti bu'aa jechuudha waan dambuusu hundinuu. Akka inni qafurratti hin buuneef maal gootanii dhuftaniitiin mallattoon gadii ni jirti. Tan gara gadii kana keessa ni cuqaaftu. Sanaan booda dhiiftaniitiin baatu jechuudha. Geessitaniirtu jechuudha. Kan itti aanu immoo maali inni YouTube gubbaa namni tokko waa hedduu gadi buufata. YouTube ma gubbatti waa gadi buufattaniitiin ilaaluu ni dandeessu. Kanaafuu YouTube gubbatti akka qafoo gubbatti hin buune memorii gubbatti akka bu'u taasisuudhaaf karaa gabaabaadhaan isinitti agarsiisa. YouTube keessan keessa ni seentu. Akkuma YouTube keessan keessa seentanii mallattoon sadii gubbaa olii kana ni jirti. Gubbaa olii kana ni argitan jedhee yaada ni jirti. Isii gubbaa ni cuqaaftu. Siitingii ta'ettana tokko faratan jirtu ni tuqxanii. Sanaan booda eessa deeytanii jala gadii kana USSD card tan jettu ni jirti ni mul'ata jedhee yaada. Ni argitanii jedhee yaada. Mallattoo notification tana off taatee jirti on gootanii jechuudha. Itti dhiistaniitiin baatanii jechuudha. Wanti isin buuftan qafoo gubbatti hin bu'u jechuudha. Memorii irratti isiniif bu'a malee. Kanallee geessitaniirtu jechuudha. Kan itti aanu kan karoomi gubballee namni tokko waa hedduu gabbuufata. Footoo gabbuufata, audio garagaraa gabbuufatuu danda'a. Kanaafuu eessa deeytanii kiroomii keessan keessa kallattii maanni seentan. Kiroomii keessa eega seentaniin booda gubbaa olii kana mallattoon siitingii ni mallattoon tuqaa lamaan sadiin takka ni jirti. Mallattoo tuqaa sadii tana gubbaa ni tuqxu. Sanaan booda akkatti isiniif fida. Eessa deeytanii download kan jedhu ni jira. Download kan jedhu ni jira. Unaas ni argitan jedhee yaada. Isa gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu.
Akkuma argitan gubbaa olii kanatti mallattoon siitingii takka ni jirti jechuudha. Isa gubbaa si'a tokkoof yommuu isin cuqaaftan tokkoffaa irratti download location kan jedhu isiniif fida. Sanaan booda isa gubbatti tuqxanii kiyyammaa irra jira waan ta'eef akkuma argitan irratti bu'eetan jira jechuudha. Irratti galfadheetin jira jechuudha. Kafoo gubbaan jiru jechuudha. Geessitanii jechuudha. Sanaan booda maal gootanii irratti kan gubbaa kan olii osoo hin taane kan gadiitti irratti tuqxanii dan jettanii ni keessaa baatanii jechuudha. Barumsi kun akka isinitti tole abdii guddaa waan qabuuf like gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Like godha. Kan itti aanu kan isinitti agarsiisu internet browserii itti aanu immoo Chrome itti aansee internet browserii itti fayyadama namni hedduun internet browserii kanallee ni argitu. Keessa ni seentu. Sanaan booda gubbaa olii kana mallattoon sadii ni jirti. Mallattoon tuqaa sadii ni jirti. Isa gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda eessa dhaqxanii siitingii kan jedhu ni jira. Siitingii kan jedhu kana gubbaa ni cuqaaftu. Sanaan booda eessa dhaqxanii dhuma gubbaa dhaqxanii advanced kan jedhu ni jirti. Isi gubbaa si'a tokkoof cuqaaftanii eessa dhaqxanii save contact tun kan jedhu ni jirti. Ni argitan jedhee yaada. Isa gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Akkatti yommuu inni isiniif fide akkatti isiniif fida. Kun immoo kan gadi akkatti isiniif fida kan memorii gubbaa irratti jiru. Isin maal gootanii SD card jedhu kana gubbattu cuqaaftanii irratti dhiiftanii jechuudha. SD card kan jedhu kana irratti cuqaaftanii jechuudha. Keessataniirtu jechuudha. Keessaa baatanii amma kan itti aanu isinitti agarsiisa. Kaameraadha jechuudha. Sadarkaa itti aanu kan isiniif kaa'e kaameraadha jechuudha. Kaameraa kana yommuu waa waraabdan memorii gubbatti waraabuu dhiisee qafoo gubbatti isiniif waraabaa jechuudha. Isin maal gootanii dhuftanii kaameraa keessan keessa kaameraa keessan keessa erga seentaniin booda akkatti isiniif fida jechuudha. Yommuu inni akkatti isiniif fide maal gootanii gubbaa olii kana mallattoon siitingii ni jirti. Mallattoon siitingii tana keessa ni seentu. Sanaan booda eessa dhaqxanii akkatti erga oloofattaniin booda storage location kan jedhu ni jira bakka kana. Isa gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda SD card jedhu ni jira. DVC SD card kan jedhu jira. Isin immoo SD card memorii gubbaa kaa'attanii jechuudha. Geessitan. Sanaan booda kan itti aanullee itti tartu jechuudha. Sanaan booda kan itti aanu immoo kan itti isiniif fiduuf barbaade hedduu isaa kan isin fayyadu waan ta'eef hedduu isaa isin fayyada. Warroonni screen recorderii akka kiyyaa barumsa hedduu barsiiftan screen keessanitti waraabdan screen recorderii kana jechuudha. Screen recorderiin kun faayidaan isaa isinitti akkuma hime keessani seentu memorii gubbatti akka isiniif waraabu taasiftu jechuudha. Afoo gubbatti isiniif waraabu didee guutee jedhee isin didaa jechuudha. Isin immoo maal gootanii akka memorii gubbatti isiniif waraabu gootu jechuudha. Kanaaf keessa seentanii jechuudha. Yommuu keessa seentan akkatti isiniif fidaa jechuudha. Bakka lamaan isinitti agarsiisan waliin tura. Tokkoffaa irratti gubbaa olii kana ni argitan jedhee yaada. Tana keessa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Yommuu isin as cuqaaftan akkamitti isiniif fida akkatti isiniif fidaa jechuudha. Eessa dhuftan amma mootu munoo bakka tana ni argitan jedhee yaada. Takkasitti isinitti agarsiisan isii gubbaa ni cuqaaftu. Sanaan booda gubbarra kan jiru internal storage dha. Kan jiru galjalaa jiru immoo SD card dha memory dha. Anama memory gubbaa kaadheetiin jira. Memory gubbaa tuuxaniitiin keessaa baatu jechuudha. Kanallee geessineerta jirra. Yommuu kan gubbaa kana geessitaniitiin yookaan immoo kan gubbaa kana dhabdanii dhuftan eessa dhaqxanii jala kana mallattoon siitingii ni jirti. Isinitti agarsiisu natti hin tolu waan ta'eef mallattoo siitingii tan cinaa mirgarraa jirtan ni argitanii isii gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Sanaan booda eessa dhaqxanii save location kan jedhu ni jira. Save location kan jedhu kana si'a tokkoof ni cuqaaftu. Anamma silaa isinitti agarsiisa isa gubbaa cuqaaftanii akkuma kaanititti isiniif baasa waan ta'eef waan itti waraabaa jiruuf naan baasuu jechuudha. Na baasuu dideeraa jechuudha malee waan silaa isinitti agarsiisa waan itti waraabaa jiruuf naan baasuu jechuudha. Kan itti aanu immoo maaliidha yoo jettan kan itti aanu immoo extendera kana namni hin beekne hin jiru. Nama hedduu beeka. Faayilota garagaraa namarraa ittiin fudhattu jechuudha. Namarraa ergattanii jechuudha. Faayilota garagaraa waan hedduu ittiin ergattu jechuudha. Isallee waan isin ergattan kana memorii gubbatti akka isin bu'u taasisuudhaaf keessattuu warroonni namarraa waa hedduu ergattanii jirtan. Isuma keessa ni seentanii sanaan booda isa keessa erga seentaniin booda eessa dhaqxanii gubbaa olii kana isinitti agarsiisa.
gubbaa olii kana ni jirti bakka qastiin isinitti agarsiisaa jiru kana mallattoo wayii ni jirti mallattoon extenderii fakkaattu wayii isii gubbaa ni cuqaaftu sanaan booda siiting tan jettu ni jirti siiting tan gubbaa yommuu isin cuqaaftan duraan dursee tokkoof waratti kan isinis dhufu download location kan jettu ni jirti isii gubbaa ni cuqaaftu sanaan booda amma phone storage kan jira jechuudha isin immoo maal gootanii phone storage kan jedhu kana dhiiftanii SD card kan jedhu kana gubbaa ni cuqaaftu sanaan booda akkatti isiniif fida get it tan jettu tan ni tuytu sanaan booda jala kanatti select tan jettu tan ni tuytanii sanaan booda okay jettanii ni keessaa baatanii jechuudha geessitanii jirtu jechuudha barumsa keenyallee xumurreetiin jirra akka isinitti tole abdii guddaan qaba warroonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha maaliif channel kun yoo guddate anallee fayyade isinillee fayyada waan ta'eef barumsa garagara asirratti dabarsina waan ta'eef like gochuullee na jajjabeessa hiriyoottan keessanillee share godhaa isiniin jedha hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha barumsa haaraa babbareeda akkanaa kan isiniif qabadheen dhufa waan isiniif hin galle yoo jiraate karaa koomantiitiin na dubbisuu ni dandeessu ammoo koomantii jalallee yoo isinitti toluu dide telegram kiyya jalaan ni dubbisuu ni dandeessu description jala isiniif kaa telegram kiyya description jala seentanii fudhachuu ni dandeessu irra seenatii karaa telegram kiyyaatiin na dubbisaa isiniin jedha waan isiniif hin galini waan na dhageeffataniif galatoomaa isiniin jedha ciao